Ni jaalannaa ni daawwanna Harargee biyya qabsaa deemee arge biyya muduraaf kuduraan baay'inaan itti marge biyya hojii biyya jaalalaa fakkeenya biyyaa arge sabboontota ijoollee jaarraa abbaa gadaa wanti argaarru hundi waan babbadaa ittiin bullu haa guddifannu sirna gadaa. Harargee biyya jaalalaa biyya gooticha Bakar Waaree yoo seenaa isaa dhaga'u ni gubata garaan kun aaree dhaloonni kaayoo dagatu adda irratti ni jiraare. Sabboontota sabaa ijoollee elemoo qilxuu jaalala sabaatiif malee maallaqni isaan hin bitu. Biyya uumama abbaa qubee Shee Bakar Saaphaloo kaayoo kee hin daganne qubeen barannee baane haloo. Biyya shamarran lollookoo huccuu isaanii adii ka Oromoo jibbamaa namaa gadi. Biyya aadaa boonsaa heellee fi shaggooyyee aadaa keenya dagannee hin utaallu hooyyee. Aadaa bal'aa qabna hurrumsaaf daydaasa ka Oromoo cabsu rabbiin isa cabsa. Biyya mandariinaa ni qabna gishxaallee oduun hin dhageenye anatu deemee laale. Ka osoo beeku callise ofumaa of wallaale seenaa ofii awwaalee seenaa biraa kajeele. Harka fuunee akkam bultan akkam ooltan daawwattootaaf hordoftoota Oromiyaa 11 nageenyi keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jechaa kun qophii daawwiti. Daawwiin torbaanitti al tokko ka isin dhiyaatti yoo taatu qopheessituun qophii kanaa anuma Bayyuu Booramaati. Kaayoon daawwii of ta'uun of beekuudha jennee dhaloota of ta'ee horachuudha. Kanaaf keessumaa godina Oromiyaa keessaa tokko kan taate irraa godina Harargeetii isinii affeerree asii qabna. Daawwii daawwadhaa aadaa keessan jaaladhaa nu faana turaa nu hordofaa galatooma. Keessummaan teenya taadhaa hangaatu ibsaa jedhamti. Hangaatu anaa dhufuu baga nagaan dhuftee waamicha kiyya kabajitee shoo'ii kiyya kanarratti argamu keetiif maqaa kiyyaa maqaa daawwattoota shoo'ii kanaatiin baay'ee galatoomsin jechuu barbaada. Isinilleen asirratti naaf yeroo keessaniif hedduu galatoomin siin ja'a. Uumamaa miti. Hangaatuun eenyumee daawwattoota kennaan ofii kee wal barsiisi bara kan biyya kana dhufte biyya kana akkamitti argitee haga dhufte. Duraan dursee maqaan kiyya hangaatu ibsaati. Eegaan biyya kana dhufe amma mata 5 cinaadha. 2015 May ji'a 5ffaatiin dhufe. So Ameerikaan gaa'umaan jettu wal fudhanneeni. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeddee dhufteetta hangaatu galatoomi. Aadaan kun aadaa eessaati? Hedduu galatoomi. Aadaan kun aadaa Harargeeti. Mee gubbaa ka adda kan keetii irraa jalqabiiti. Hunduma isaa maqaa isaanii daawwattoota kiyyaaf naa ibsi. Okay, amma asirraa guddaa kanarraa hin kaasa. Kuni maqaan isaa Burjaana jedhama. Kuni Qarmaadha. Kuni Kulkulta. Mormaa kun. Kuni Sabbata. Kuni Gumeedha. Namni hundi ni beeka. Kuni Gumeedha. Kuni ammoo 8 guutumattuu qabate jechuun maqaan isaa 8 jedhama. Meeshama isaa wajjin hundumammoo uffate. Uffatuma qofaatu 8 jedhama. Meeshaan akka ibsite kanaan jechuudha. Meeshaan kan akkuma nama ibse kanaan. Kun kasi garuu gaa kan ammoo namu afaan adda addaatiin ni jiran warri duriis maalis beekuu danda'ani. Kun Kulkultaa, tun Burjaana, Qarmaadha akkasi. Baay'ee bareeda. Galatoo. Kasi afoo jiru sunoo. Kunis
qalamshiisha jennaani. Qalamshiisha walitti cuqqaalame lameenuu qalamshiisha jedhama. Maqaa isaa. Maqaan isaa qalamshiisha. Faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa tokkoffaa waa hedduudha. Nyaata aadaa adda addaa faana qabata. Keessatti illee amma aadaa biyya teenyaa yoon ibsee durri shuumoo fa'aa affeelanii goggoysanii keessan naqanii taaziyaanis ni dhaqanii manattis ittiin nyaatanii aruuzaan illee ni dhaqan. Aruuzaan maalitti qabatanii dhaqan aruuzaan? Aruuzaan amma daabboos ni qabatanii amma gaazabanni amma saanaa baxxee tokko jira tirii jaaniini biddeena fa'aa godhanii ruuza fa'aa godhanii kanarra bal'aadha. Amma biyya kanaan qabnu bal'aasanii kanarra bal'aadha itti cuqqaalanii ruuza fa'aa saanaa jidduu kaayanii jechuu tiriisan ittiin deeman. Akkam qabatanii deemanii? Mataarra kaayatan. Akkanatti hin kufu. Akkanatti deemanii. Akkanumatti ammas wanni ulfisu keessa waan jiruufi akka ammaa kanatti sossoo'uu jechuu akkanumatti deemanii harkaan illee qabatan. Hawwanni keenya kaduru akkanumatti deemanii. Sirballee sirbanii dhaabbatanii. Gubbaa isaa irraa garangalu. Hin garangalu. Baay'ee bareeda. Galatoo. Kuni maqaan isaa qadaada jedhama. Qadaada jechuun kuni aannan itti qabatanii yeruma kanaa wajjin nyaata qabdee deemtu nyaata aadaa san qabattee deemtaan jechuudha. Maqaan isaa qadaada. Qadaada maqaan isaa. Nyaata kanaan waliin deemta wal biraan hafu. Aannan akkamitti kan itti bu'u? Aannan itichanillee itti naquu danda'anii qoraasanillee aananuma kaan kanuma loonii kaan qoraasanii keessa urgeessanii itti naqanii deemuu ni danda'an. Qadaada manatti illee itti elmatanii ol kaayachuun ni danda'an. Baay'ee bareeda. Kiyya kun maal jedhama? Kiyya kun illee aadumaa argeeti. Amma qeerroo zabana keenyaa tana nuutu baafate qarree nu baase malee warri dur amma 8 kana uffata dur. Aruuzaafis isuma uffata. Dur warri dur amma aruuza son ta'inu uffatumaafuu ka qaban kana. Kanuma qaba. Hayyoonni durfaanii as keessa amma yeroo magaalaa dhaqan asiin kiisha qaba kana fakkaataami waan adda addaa as keessa guurratanii galanii. Akkuma kiishaa akkuma boorsaa amma nuti qabnu kana jechuudha. As keessa hin jigu dura. Wanni takka hin jigu as keessa waan fedhan waan barbaadan guurratanii galanii jechuudha. Huccuu aadaa durumarraa kana fayyadaman hawwotiin teenya. Wal harkaa fuudhaa. Kanumaan deemaa, kanumaan ka'aa, kanumaan qaban. Kun ammoo amma dhufe. Kun amma dhufe amma baafne qarree baafate kana. Maqaa qabaa maqaan isaa? Maqaan isaa shushuboos ni jaaniini. Ammoo uffatuma aadaa Harargeeti. Shushubottis nu wajaaniya. Lameen isaanuu walitti qabaa maqaa. Gogaraa fi inni illee walitti qabate shushuboo jedhama. Baay'ee bareeda. Kadhiiraa hoo akkamitti ibsama? Kadhiiraalleen kun ni jira. Inni illee haga tokko hangaan danda'u irraa si ibsa. Kuni marxoo jaamti. Warri dur dhiirti teenya duris marxuma hidhatti. Akkuma kanaatti jechuun hawwatiin kan fayyadamtutti marxuma jaanii itti fayyadaman. Kuni billawa jaama. So billawa kana gaa aadaafis ni qabatanii kun amma billawa wantiidha malee orjinaala dhugaasanii qaban biyyatti yoo karaa osoo deemu jirtu mukni tokko faansi qabe baasanii firraa muraniini yoo osoo deemu jirtu amma loon faa keessatti yoo loon sirra duu jiraate daftee morma faa irraa murtaan irraa gabaabsita halaalchita jaan gaanu biratti ni halaalchaniini. So faayidaan isaa san jechuudha. Faayidaan billawaa isa kana yaa. Saniif dhiisanii eenyullee dargaggeessi namni guddaanis kanuma marxoo irraan. Amma dargaggeessi ammaan tana warri duris warri ammaas mancaa jaanillee ni qabna biyya kana hin jiru. Mancaalleen akkuma qawweetti zaawama inni naannoo Harargeetti. Sanii zaawama billawni ammoo uffatumaa wajjin marxumaa wajjin waan deemamuuf hin lakkifama. Addaan hin bahu. Faayidaan isaa horii ittiin halaaluuf. Yoo horiin si bira duu jiraate inni halaalchitaanii yoo mana keessatti illee qalachuu barbaadde isuma kanaan qaltaa waa hedduu dhagaa faayidaan isaa. Tokkoffaa faayaas. Kun akkanatti uffata bareechaa jira. Uffata bareechaa. Faayidaan isaa kan biroo ammoo waan lamaan amma himte isaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Kamataa gubbaa kun ammoo filaadha. Ni beekta gaa filaa rifeensaan filatanii dhiirsa eenyata dur goofaree qabanii kanaan filatanii jechuudha. Saniif achirra taa'ee. Achirra taa'a walumaanuu faayatee bareedaa jechuudha. Baay'ee bareeda. Wanti irraa himtu kaafee jira. Kan irraa himu gaa asirraa hin jiru. Kaan qaamisuma ni beekama. Irra caalaa taa'imuu badhee marxuma. Daaseetu maaliif 8 kanaa waliin waan deemuuf hawwatiin keenya abbootiin teenya san fayyadamti jechuu fedheeti. So hagasuma. Kama jiru irraan ibsu keetiif baay'ee galatoomi. Galanni kan badin. Mee aruuza irraa waan beektu yeroo intalti heerumtu yookaan yeroo ilmi fuudhu mee seremoonii achi jiru san akkam akka fakkaatu
naa ibsi waa'ee aadaa waan taateef jechuudha. Ayyee hagaan beeku siifin ibsaanillee xiqqoo yeroo xiqqootiin deemee hedduudha. Aruuza akkuma aadaatti gaa namni ni dhufanii intala tokko guu jaalatanii kadhatanii ni fuudhanii jechuudha. Eeganii haa godhanii fuudhan booda wanti godhan maali mana galfata. Mana isaatti eegalfate booda mana tokko isaan lameen qofaaf torbaan tokkoof immoo baatii takka tolchan. Manni sun maqaan isaa qalama jedhama. Qalama. Miizee isiitii fi miizee isaa malee namni biraan seenu mana san. Kutaa san keessa. Isaan ammoo achi keessaa gadi hin bahanii. Haga torbaan tokko. Yeroo nyaata achuma nyaatanii gaa fincaaniif wanti qofaaf gabbahanii jechuu malee achuma keessa haga baatii takkaatti torbaanii miti. Aruuza ta'anii jechuudha. Achi keessa ta'anii manni sun qalama achitti hiriyoonnis namni hundi itti dhufa. Ammoo haawwatii faamilii kun cuftin maatiin isumaa gad dirree san keessa manuma keessa ta'an malee mana san isaan lameen qofaaf tolfa. Nyaata hiriyoota isiiti moo isaati moo maatii isaatitu godhaa achi keessatti isaan nyaachisa? Akkuma faamiliitti godhamee mana san nyaachifama. Haga aruusni sun adda ka'uutti faamilumaatu godhee nyaachisa faamilii isaa faamilii hiriyaa osoo hin jedhamne hundinuu walitti hirmaatanii achitti nyaatan. Achi booda hoo baatii tokko. Baatii takka booda aruuza bahan jaanii isaan lameen amma gabbaasanii ijoolleen hiriyaa ammoo hiddii jira. Hiddii kokorfoota giriinii takka muratanii ni tuman isaan lameen kan aruustota lameen kan. Ji'a tokko booda aruuz baha jaanii gisee ala gabbahan ijoolleen xixiqqoon tun hiddii tanaan tumti ni cafeeti. Isaanillee kanuma dhukkubu obsaniituma deeman. Qophaa'anii eeganii? Of course qophaa'anii eegan akka malee. Guyyaa lakkaanii qophaa'anii eeggatanii warri sun har'a aruuza bahuu deema ni beekanii. Hiddii tana guurratanii huccuu guutatanii. Ijoollee waggaa meeqaati? Waggaa 5 waggaa 6 ol 7 akka saga 10 10 takkaallee ni tuman. Maatiitu itti mee akka qophaa'an godhamoo ofii isaaniiti? Ofii isaaniiti wanni sun nu dura jira aadaadha. Nuti akkasuma ittiif barree akkasuma godhaa ba'an. Waluma jalaa barataa ba'an yaa gisee aruuza ba'an naannoo baadiyyaatti jechuudha. Wanti kennanii fi akka dhoofne godhan hin jiru. Hin jiru. Dhaabatanii dafanii deeman dubagguu isaan tuman san. Dhukkubsatanii waan jiraniif dafanii fiigaa ta'u bakka daddafanii miila fuudhanii galan. Achiin booda. Ammoo namni irraa qabuu hin danda'u ijoollee san irraan qaban. Wanti isaan barbaadan hin jiru aaduma waan ta'eef akkasitti tuman yaa. Hiddiin tuman. Hiddiidhaan tuman. Ijoollee baay'ee. Ijoolleen hedduudha yaa. Achi booda gara hojii isaanii ka'ee dilee deemamu. Achi booda eegaa aruuza ba'an booda guyyaa san aruuz baha jaanii eegaa aruuza ba'an booda har'a aruuza ba'anii boru. Huccuu dhiqatan laga dhaqanii jechuudha. Hiriyaa takka qabatte inni reedoona qabatee asirra kaa'ate. Eessarra kaa'ate? Asirra kaa'ate. Dhagaa deema? Achitti waliin dhagaa huccuu kaayyattee fi wanti nisiisu miizeen takkittiin sun waliin laga dhaqanii huccuu ni dhiqanii inni bira taa'ee reedoona san sirbatti jijjiiraaf jechuudha. Hangaan harkarra. Akka teeppii jechuudha. Akka teeppiitti reedoona jedhani. Isiif sirba banaa ittiin booharan. Isiif sirba banaa huccuu sana osoo hin beekin miicanii fixanii miicaa dhaqatanii galanii jechuudha. Reediyoo asirra kaa'achuun sun aadaa? Aadaadha. Innis aadaa. Innis aadaa asirra kaa'atanii lagaan deemuun sun. Achi guyyaa kam? Guyyaa kaan ammoo ulii bas akkuma noormaali numaa wajjin bobba'anii galan jechuudha. Guyyaa kam guyyaan gara maatii isiititti deebiteeti? Maatii isiitti baatii takkitti san booda egaa aruuza baate guyyuma aruuza baatu san maatii isii birallee dheedhii aruuz baha jettee har'a seenaa jidduutti dheedhii na fakkaata osoo aruuz bahin hin geenye achi warri meeshaadhaan galcha. Meeshaan galchaniin tan makkanaa gurguddoo isaa qalamshiishaa tiriidhaa qorii saanaalee babbareedaa kana gidaarri manaa kun guutuun waanuma kanaan faayamee jira. Manni sun mana aruuzaa ta'uu ni beekta. Meeshaa san irraa. Meeshaa sana yaa. Meeshaatu kennamaaf malee wanti addaa horiin uumamu. Horiillee ni kennamaaf kan kennamuuf ni jira. Sa'uma tokko kennaniif. Sa'aan sun ni horaaf jechuudha. Akka aadaati. Abbatu kennaafi? Abbaa kennaaf. Haatiinis meeshuma saniin galchiti jechuudha intala dhalaa takka. Ka isii fuudhoo maal kennamaati? Maatiin isii maal kannaree because gurbaan isii fuudhee warri mana galfate mana isaa galfate odeeta warra saniiti isiini maan kennan ammoo gaafuma dura fuudhan bicha warraaf kaa waan bitanii jiraami. Akkas jechuudha. San malee eega mana gale booda tasaaniiti wanni isaan kannan hin jiru gana. Naaf gale gaafiin kiyyaa yeroo isii fuudheetiin jedhu maatiin ofii kennaa ofii kuunsaa kennaa abbaani
kun ammoo haati meeshaa kennitiif ta'isii jechuu kiyya. Inni yeroo isii fuudhuuf ta'u maatii haadhaaf abbaa isiiti maal kenna? Haadha abbaa isiiti wanni kennan inni kophatti wanni kennu jiru manguddoo dhufee akkuma wanti itti kennaaf jechuu dhufe akkuma aadaatti manguddoon ta'ise ni kaanis hagasii maali jaanii maarii maali kan hunda godhanii malee wanni inni dhufee haadha soddaatiif abbaa soddaati kopha godhu hin jiru. Gabbarri hin jiru. Gabbarri ni jira. Haa gabbara mangudduma bakka takka fida faamiluma isaati wajjin guututti. Isa jechuu kiyya. Gabbarri ni jira. Gabbaree cidha yoo godhe aruuza yoo godhe booda maatiin isaa akkasitti gurgura. Akkasitti kennaaf. Achiin booda ammoo 8 karra banaa jette? Karra seenaa. Karra seenaa. Karra seenaa mana haadhaa seentii jechuu dhufte. Mana haadhaa seentee meeshaa fudhattee gara mana isaa horiillee habba tokko lamaa waan kennaniif naannoon keenya xiqqoo maallaqaas ni kenna maallaqaasanis meeshaa hojii fudhattee deemti jechuudha. Fudhattee deemti akka bultii ofii ittiin ijaaramu. Akkasi. Baay'ee bareeda. Achiin booda baatii tokkoof mana qalama jedhu kophatti ijaarame achi keessa turanii achiin gadi bahanii hiddiin rukutaman. Baatii tokko booda hiddiin rukutamanii yoo deeman akkuma namaatti waliin jiraatan. Wanti addaa kaasirratti ibsuu barbaaddu jira? Wanni addaa kan inni ibsuu barbaadu ammaaf aadaa dagatamuu hin qabne. Aadaan keenya dagatamuu hin qabdu. Ilmaan keenyallee afaan akka barsiifatan aadaa isaanii akka hin irraanfanne kanumaan dubbachuu fedha. Aadaa keenya keessattuu jabeessuu qabna. Biyya namaa keessa jirranne aadaas dhiisuu hin qabnu. Ilmaan keenyaas aadaa keenya irratti afaan keenya irratti jabeessinee guddisuu qabnaan jira. Haawwanni qophii addaa maal qaban aruuzaan ala qophii addaa maaltu isaan waliif fidee? Qophiin addaa ta'a isaan waliif fidee takka tana yaadachiifte yeroo ammaan yoon fakkeenyaaf intalli takka heerumtee deesse haati intalaa suni gumaata jettee hiriyoota sii waliin yaammatti. Hiriyoota sii waliin yaammattee gumaata san akkanatti qalamshiin kun akkana cuqqaalamee ta'a. Isaan jidduu ta'a. Achi keessan namuu maallaqa walitti qabaafi jechuudha. Ka isin intalaan gumaachitu. Intalaan gumaachitu. Kophaa isin gumaachitu. Kophaa isin gumaachitu. Uummata santu waliin hirmaatee gumaachaa jechuun intalaafin gumaata godha jettee yaamti. Dhufanii nyaatanii dhuganii taphatanii dhiichisanii qoflanii achi keessa namuu waa akaayee deemaa jechuudha. Achi keessa waa kaa'uun dirqama. Dirqama. Aadaan gumaataa suni kaawwata walitti fidu. Kaawwata walitti fidu tokkoffaadha. Lammaffaa haati gurbaallee ni gooti haati intalaallee ni gooti. Maallaqa walitti qabame san isiidhaaf geessan yeroo ilmoo dhaltus yeroo aruuza bahuu dhiyaattes aruuza durattis gumaata ja'amee jira. Kennamaaf walitti qaban san ka godhu dhiira osoo hin ta'in abbootii keenya osoo hin ta'in haawwatii teenyaaf godha. Kun hojii haawwataati. Hojii haawwataati san. Intalaafin gumaata godha jettee godhuu dandeessi. Ulma akkamitti baati deettee guyyaa meeqaan ala baati? Baatii fi guyyaa 40 ja'an. Seera qaba? Aadaa qaba jechuun hanga ulmaa ciistu sun egaa nyaatuma aadaa nyaatti. Foonii ni nyaatti, marqaa kana nyaatti, dhadhaa kana hunda ni tolchanii fi sanumaan ulmaa teessii jechuudha. Guyyaa meeqatti? Baatii fi guyyaa 10 ta'e. Yoo dhiira dahanii yoo dubara dahan garaagarummaa qabanatti fakkaata. Naannoo keenyatti hangaan beekurraa hin qabnu. Garaagarummaa hin qabu. Garaagarummaa hin qabu. Ka dhiira dahee ilma dhaltee intala deettee maalii suni ulmaan ulmuma ilmi namaati malee ilma naa deesse jee abbaan gammadee intala deesse jee hamilee cabu hin jiru. Nu biratti tokkuma nu biratti. Baay'ee bareeda dhugaa. Nuti nu biratti walqixa tokkuma laala. Ulmaa guyyaa 40tti bahan. Guyyaa 40 baati. Waan silaarra ilma dhiiraa dhaltee boru godhamuufis intala dhalaa dhaltus numa godhamaaf. Wanti godhamuun godhama. Guyyaa 40 sanitti qophii addaati godhamamu. Ulma baha jaaniiti mana haadhaa haa taatu mana hiriyaa isii haa taatu gabbaati. Ulma baha gisee jaan ilmoo isii fudhattee mana san keessaa baatee haala ooltee galtii jechuudha. Gabbaate jechuudha ulma baha. Namni isiin manni isiin deemtu sun qophii qopheessee eegamu. Qophii qopheessee eega. Waa godhanii eegan. Nyaata aadaa haa taatu, ammayyaa hammaatis haa taatu akkasumatti eegan. Hiriyoota isii waamanii. Waamanii isiin ilmoo isii qabattee deetti. Achi booda ulmaa baatee. Ulmaa baatee waliin deemumaan jiraatte. Hojii idilee ofii jalqabdi jechuudha. Akkasi. Baay'ee bareeda. Wanti hawwata waliif fidaa takkaffaan gumaata. Lammaffaan cidha. Lammaffaan aruuzaa. Kabraa kam nimee? Taaziyaallee waliin ni fiddi. Gaddaa fi gammachuunis walumaan nu fiddi nama tokko eega waliin jiraatte ganda taatee hawaasa taanaan
suma walima sifitti. Qophii cidhaa irratti aruuzaa irratti jechuudha guyyama aruuzaa sani qofa ka sirbamoo dursanii hiriyoonni isii wal gahanii sirbanii guyyaan sun haga gahuuf itti qophaa'amu akkam aadaa garaagarummaa hagam akka wal fakkaatu baruu waan barbaade. Yaa aadaan tuni akka qabdi. Nuti amma intala takka guuni haa godhataniis yookiin osoo hin godhatin dura heerumuuf deemtii yoo gurraan dhagaane heerumuuf deemtii barii janneetuma hiriyoonni isii gizee bishaan waraaban fa'aa dubbatanii malee wanni adda sirbinuuf hin jiru. Sirbi guyyuma san galgaluma san sirbaniif. Galgaluma isiin heerumtu san. Galgaluma san adda heerumti jedhaa adduma dhufan. Adduma heerumti jedhanii harruma dhufanii jechuudha. Sirbanii geggeessan. Sirbanii geggeessan. Achiin booda nagaatti wanti isiin yoo geggeeffamu. Gurbaan arrafamaa. Naannoo teenyatti hin jiruun arrabsinuti. Simattaniituma simanneetuma itti kennitan. Gurbaa soddaa akkuma ilma ifii laalleetuma simannee wanni adda laallee hiriyoonni kiyya dhaabbate arrabsu hin jiru. Jibbarraa akka ka'e osoo hin taane aadaa beeka jechuun aadaa keessatti arrabsantu jira. Saniif si gaafachuu jira yoo naannoo keessan jiraate. Lakkisuun hin qabnu. Baay'ee bareeda dhugaa. Mee wanti hafu kanatu hafa yoo jettee sirriitti ibsi. Wanni hafu ga'amma soomana keessa reefutu hixee turte soomana keessatti amma intalli takka yoo heerumtee jiraatte mana warraa karra seennaa miti abooradee jettee soomana keessa warra dheeti. Maqaan abooradee jedhama. Abooradee soomana keessaati sun. Maal qabattee dhatti? Muxabbaqa xixiqqaa tokko godhan daqiiqaa irraa tolfama. Maalirraa tolfama? Daqiiqaa. Daqiiqaa maal? Ficaa daqiiqaa ka daabboo irraa tolfamu san. Akka filoorii kana? Ka daabboo irraa tolfamu daqiiqaa jennaan nuti. Sanirraa daakuu maqaa isaa daqiiqaa. Daqiiqaadha. Isin bira daqiiqaa. Nu bira daqiiqaa. Nu biratti daakuu jedhama. Daqiiqaa nuti nu biratti. Inni sun ni godhanii saana gurra qabu tokko jira. Akkanatti xiqqoo hudduun isaa wantiidha. Gurra qaba. San keessatti haga saanaa 6-7 muxabbaqa san gootee 8-9 10 illee haga dandeessu gooti. San booda nama lama abbaa manaatii wajjin uka kaayyattee deemtee mana warraa san dheeti. Abooradee jechuudha. Fuutee haatii isii san ta'e isiin itti fidde san saanaa san maal gooti? Hiriyoota isii ganda isii ollaa isiirra hirti tokko tokkoon. Saani intala tiyyatti abooradee. Abooradee na dhufee jetteeti saanaa san itti hirti. Akka dhadhaa itti godhamoo akka buskuutaati. Tolfama akka buskuutaati. Akka mandhaasiiti. Mandhaasiin beektani? Mandhaasii jechuun akkuma sambuusaa ta'eeti ka tokko jira miilallaafaa tokko kanuma sambuusaa iyyuu tolfamu tokko. Zayitumaan xabbasama. Zayitumaan xabbasama muxabbaqa jennaan nuti naannoo teenyatti. Ka amma abooradee deemu san. Abooradee deemu san. Muxabbaqatu hojjetama nyaanni aadaa ka biraa. Nyaanni aadaa ka isin abooradee ittiin dhuftu sanuma. Biyyattis asittis yoo feete jechuudha. San amma saanaa san heddummeessitee qabattee dhayitii intala tiyyaan na dhufee jetteeti fuutee ollaa isiitii hirti. Ollaa haati intalaa jechuudha. Yaamtee osoo hin taane achumatti. Deemtee manarra deemtee kannitiif. Amma gaanii bultisiin bultee ooltee asrii boruu galti. Malee arraman galtu dhuftee. Saanaa sanii haa qabu midhaan siitti naqa. Boruu gisee sii fidan. Hiriyoonni haadhaa ka. Hiriyoonni haadhaa san. Kaan maallaqa keessa sii kaan. Qarshii biyyaa 200-350 akkuma namuu qabu. Kaan ficaa madaakuu ateetta kana siitti naqan. Midhaan jiraafaa siitti naqan. Akkasi fuutee galfattaa jechuudha. Asrii ummaan teetis maallaqa wayyaa fi horii yookiin waanuma qabdu si galchiti jechuudha. Waan gandaa dhufe sanii wajjin. Soomanni yoo ga'u aadaa kanatu jira. Aadaa kanatu jira. Abooradeettee warra dhufta. Haati ammoo meeshaa sanii hiriyoota isiitiif kennitee waa'een hiriyoonni isii ittiin deebisisan intala ofiitti galchiti. Intala kan ittisiinis irratti idaatee jechuudha isii. Baay'ee bareeda. Aadaan kun haga ammaa ittiin. Haga ammaatuma jira haa qabatee jiru jechuudha yoo itti qabattee suma wajjin deemee isa si jala hafatte. Aadaa baay'ee bareeda. Kasoomanaa kana fakkaata. Kasoomanaa kana fakkaata. Guyyaa arafaa hoo? Akkasuma haa soomanni hundi dhufee nuti soomana lamuma qabna. Lameen hundinuu abooradee dhayixee jennaan abooraduma. Sanuma akkasumas ittiin si galchanii akkasumas itti dhayitaa jechuudha warra ka'e. Haati gara intalaan dhattu intalatu gara haadhaa dhufa malee. Dhufuu ni dandeessi. Ammoo naannoo teenyatti hedduu karaa warra soddaa kana hin dhufanii warri keenya hedduu hin dhufan. Yeroon isaan dhufan yeroo intalti isaanii dhalte qofa. Dhalte jedhama achi isin bira. Dhalte jenna. Yoo isin dhalte jenna. Naannoo keenya horiin jedhan. Deettee jaan isin.
shamarran hin deette jettanii mi nuti dhalte jenna horiinis dhalee jenna waluma keessa. Baay'ee bareeda rakkoon qabu walii gallaa. Akkuma nama si yaadachiisu yaadadhe kana maaf hadha kun carraa keetii aadaan kan kee maal akka fakkaatu aadaan Harargee maal akka fakkaatu daawwattoota nu daawwataa jiruufis baay'inaan yeroo kanatti wanti shooyi kana banneef maali hin uffata malee dhaloonni maqaa isaa maaliif akka uffatu hin beeku maaliif akka uffatu maqaa isaa guututti hin beekan yaa nuti keessaa dhaloonni amma hin beeynu warri dur immoo ni beekanii warri amma gaa isaanis ni du'an malee warri dur kasirritti akkuma nuti amma wayaa normaalii uffannu kana keessa galuu jira. Akkuma nama reefu siimetti yoo magaalaa dhaqan boorsaa amma nuti waa keessa kaanu kan isaan boorsaan isaanii as kana keessa jechuudha. So isaan santu maanaa huccuu tanaa beeka malee nullee miti. Ammoo istil nutillee dagachuu dhorkine akkana mul'isuun kunu baay'ee bareeda. Hedduu bareedaadha jeetii yaadaa jechuudha. Hedduu bareeda galatoomii. Dhaloonni ammaa kunis dhaloonni qubee maqaa isaa maal akka jedhamu haa beeku malee aadaa baay'ee jaalatu. Hedduu jaalanna. Uffataa jiranii, mul'isaa jiranii, dagataan yoo silaa nuti mul'isne eenyu mul'isa silaa badee jiru sana hojii kutaa jechuudha. Ammallee akkanumatti taajabaan jedhalootaanis waan gaariidha. Gaafii kiyyaa kaadhaa asumarratti xumura. Ijoollee biyya kanaatiif mee maadhaamta akka ati sirriitti aadaa kan kee ibsatte aadaa kana akka hin daganneef maatii isaanii akkamitti ijoollee ofii aadaa barsiisuu akka danda'u dhaamsa ijoollee nu laalaattuuf dhaami. Galatoomii dhaamsiin ani dhaamu tokkoffaa biyya namaa keessa jirra. Afaan keenyaa fi aadaa teenya jabeessuu qabnaan ja'a dura nutu nurraa ka jalqabe immoo ilmaan keenya yoo nuti irratti hin jabeessine namni irra jabeessu hin jiru. Aadaa teenyaas afaan keenyaas eenyummaa keenyaas ilmaan keenya barsiisuu qabnaan ja'a. Haadhaa fi abbaaleen ilmoolee jechuudha. Baay'ee bareeda. Gaafii qabna hin xumurre gaafiin keenna aadaa wal qabataa garuu ijoolleen abeettuuf kanallee si gaafadha. Carraa kaaftaas keessa. Carraa kaaftee waan carraan kun si ga'een hin gaafatamtaa hibboon hin jira oduun durii hin jira gaafiin beekumsaa hin jira kanaafuu waan carraa keetii yaale. Tokkuma fuudha. Tokkuma. Lakkoofsa lama. Lakkoofsi lama hibboo. Hibboo. Hibbaka. Hibboo jennaa hibiif jettee. Haati silaaltii ilmoon si dhiitti. Haati silaaltii ilmoon si dhiitti. Albee. Miti. Kibriita. Miti. Naaf kenni biyya naa kenni yookiin diina naaf kenni. Biyyammaa akkana laaftuu siin kennu eegi. Yaali. Mana kana keessa ni jirti wanni sun? Hin jirtu. Haati silaaltii ilmoon si dhiitti. Qawwee. Beetteetta. Waaw. Harkasiidha baay'ee galatoome. Sirri beettee gaafiin kenna dhumatee yeroo gara biraatiif waadaa nuuf seentee siyaamnaa aadaa mata duree biraatiin akka nu affeeramtu abdii qabna baay'ee galatoomii. Galanni keessan hin badin. Daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya turtiin wajjin taasiftan keessatti waan baay'ee akka barattanii akka irraa gammaddan abdii qabna. Torbaan keessummaa gara biraatiin aga walitti deebinutti torbaan gaarii isiniif hawwaa asumaan nagaatti isiniin jedha.